Steeppii amma isin agarsiisu kanaan seenaatii paartii banadhaa. Paartii banuudhaafi jalqabaa aayikanoota ishee shanan gara gadii jirtu kana ilaaluun barbaachisaadha. Mallattoolee shantu gara gadii jira. Ishee keessaa ishee lammaffaadha paartii banuuf kan isin fayyadu. Paartii banuuf kan isin fayyadu ishee lammaffaadha. Kunoo paartii jedhee karaa harka mirgaatiin gara goodaa mallattoo viidiyoo fakkaatee jira. Isa tuttu. Addana viidiyoo akkanatti baneessinii ka'a. Akkanatti baneessinii ka'a. Jalqaba irratti voiisii filattu. Voiisii filattu. Gubbaarraa suura keessan galchitu. Suura galchitu. Suurri isin asirra galchitan isa bakkeetti mul'atudha. Kanaaf immoo maal gochuutu isinirraa eegama? Suura keessan irratti waa barreessuu qabdu. Amma fakkeenyaaf ankoo kun maal jedhaa? Kottaa waliin hojjennaadha miti. Kan namoonni bakkeedhaa isin arganii dhufan waan ta'eef suura keessan irratti yoo waa barreessitan gaariidha. Achi immoo suura kana bukkee please enter content kan jedhu jira. Isa barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf leenjii kennuu, leenjii kennuuf jedha. Fakkeenyaaf kana goonaa. Lammaffaa chaatingii jira, siingingii jira, daansingii jira, meek friendii jira. Meek friendii filadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf sirra jira yoo ta'e meek friendii kan jedhu filadhaa. Teessumni immoo gara jalaa kana jira. Teessuma 4tu jira, 6 jira, 9tu jira, 16 jira. Amma teessuma 16 filadha. Amma xumurame. Hooldi paartii jedha. Hooldi paartiin jedha. Yeroo isin hooldi paartii jettanii banattanii gara goodaa kanaa wanni adiin tokko kunoo tuqaa 4 biratti mul'atti. Poostaa fakkaatti ishee keessa seentu. Ishee keessa seentanii fakkeenyaaf ishee keessa yeroo isin seentan appilikeeshin gasti kan jedhu jira. Invite audience kan jedhu jira. Isa sana keessa galtu mallattoon seetingii fakkaattu fuuldura jirti ishee tuttu. Cost request must be approved kan jedhu kana ofii taasiftu. Ofii taasiftu. Amma abbaa fedhe galuu danda'a jechuudha. All audience kan jedhu irra keessu abbaa fedhe galuu danda'a. Teessumaa ayyama keessan hin barbaadu jechuudha galuudhaaf. Kana sirreeffattan. Amma immoo maaliin isin agarsiisaa? Liinkii kana sheer gootanii namoonni gara mana keessanii akka dhufan yoo barbaaddan immoo tuqaa 4 ishee gara goodaa kanatti buutu. Tuqaa 4 ishee gara goodaa kanatti buutu. Yeroo isatti buutanii filannoo adda addaatti isinii dhufaa. Sheer kan jedhu kanatti buutu. Sheerii kanaan koppii liinkii gootanii iddoo barbaadanitti hidhattanii peesti gootu. Yoo barbaaddan immoo kunoo giruupiin adda addaa jira. Giruupii kanarratti sheer gochuu dandeessu. Sheerii karaa kana gootu jechaadha. Namni tokko akkamittiin mana banaa dhiisee bakka biraa deemuu danda'a? Akkamittiin mana banaa dhiisee bakka biraa deemuu danda'a? Asirratti paartii ofii keessanii hojjetachuu dandeessa. Mana namaa seenuu qabdu. Mana namaa gaafa seentan immoo mana keessan cuftanii baatu lakkii. Kana gochuu fi bilbila keessan kanarraa batanoota 3tu jira. Bataniin isheen tokko ishee duuba deebistu. Batanii isheen tokko ishee gattuqanii ba'anii. Batanii isheen tokko immoo ishee ittiin kiliir godhanidha. Ishee ittiin kiliir godhanidha. Ishee seentu jechuudha. Amma ishee kiliir ittiin godhan kun ankoo kunoo karaa gadii harka bitaa irratti argamti. Isheen tuqa. Isa booda hundi isaa oolnaa xiqqaate argitanii. Wanti sila banaa oole hundi isaa bakkee jira kunoo. Wanti sila banaa oole hundiyyuu bakkee jira. Kanaaf amma maaliin gochuu qabaa? Lafan sila banee jiru paartii kiyyaan ol darbadha. Oliin darbadha gubbaatti. Gubbaatti ol darbachuudha. Qubaa hin qabne gubbaatti ol darbannaa. Erga darbannee booda deebinee poppolaayif kan jedhu bananna. Erga booda bakka barbaanne dhannaa jechuudha. Bakka barbaanne dhanna. Fakkeenyaaf amma as keessaa eenyu bira dhaqu? Eenyu bira dhaqu as keessaa? Waan barbaaddadhee mana isaa dhaqaa jechuudha fakkeenya. Amma paartii banattanii jirtanii
waan isin rakkisu yoo jiraate bilbila kanaan na dubbisaa. Namoonni hojii kana jalqabeen jirtan yoo jiraattan immoo karuma bilbila kanaatiin WhatsApp dhaan na dubbisaa. Horaa bulaa deebanaa.